ne kai yau ko irin ka zaka je ka nemi kuɗi sai ka zo kana saka mutu ka shirye ka gani kun sace yanzu ko kai sai jam da wallahi ko ka samu haka za mu yi yan kana ku samu ba yan kana ku na ba ko ku nawa ne ko dai Allah inda ma mu bidin zara mu ala yau ba ga ilimi ne ina ga ni ba hanna ya madda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toftoota waan kuufuun hundi keessan akka nagaa jirtu nageenya bal'aadha. Bakka jiraatanii oolmaa fi jireenya keessan bakka hundi jirtanitti hunda keessanii isin haa bareechuu naaf golchaa maaliif yoo jettanii yeroo hedduu lee social media kanarratti asbeetiin lee mul'adillee hin beeku. Garuu wantoonni tokko wanti nama dirqisiisan jiru akka namni social media irratti asbeetiin mul'ateetiin dubbatu. Kan maafin anis irraa wanta keessa koona dirqisiisee akka asbeetiin social media irratti dubbatu waan nagoota tokkotu jira. Innis maal jettan guyyaa lamaan kana wanta social media irra deemaa jiru hundumti keessanuu quba qabdu akkuma wajjin argaa jirru. Innis maal jettanii artistii beekamaa fi jaallatamaa Taajuu Shurrubbee akkuma beektan jaartii isaa hinaaffarraa kan ka'e Kubeetiin ajjeesee waan jedhamutu jira. Innis immoo kanas kan akkuma wajjin beenu waan hundumaa jechaadha. Namni keenya wal gorsuu fi wal jabeessuu irra egaa wanti tokko ta'ee booda ani waan kana isanii dubbisu akkasumas akkasii kana haasa'utu jira. Kanaaf ishiidhaaf Rabbi warra jannataa isii haa taasisu. Isa immoo Rabbi waan hojii isaa haa kennu jennee kanumaan bira ta'uu qabna. Wanti nama gaddisiisuu fi wanti nama yaachisu akka kiyyaatitti garuu carraa mucaasanii maal akka ta'u osoo waliin mari'atame irra gaariidha. Namni wanti social media irratti akkas ta'e jechuudha. Amma carraa mucaasanii maal osoo ta'e irra wayyaadha. Maatiin isaas obsa akka argatan mucaan kun gara miidhaan maal yoo ta'e gara biyyaa osoo deebi'ee kan jedhu kanan qaba. Kan biraa immoo hinaaffan hanga eessaa akka nama geessuu fi hanga lubbuu baasutti akka nama geessu irraa baratuu qabna bakka. Amma booda namoota warroota jiraniif warra keessattuu sadarkaa jaalalaa jiranii fi sadarkaa warri bultii jaalatanii bultii dhaan wajjin jiraataa jiranis hundumti keenyaayyuu kana beekuu qabnu. Wanti guddaan dhiiga mana godhaati. Hinaaffaa jechuun dursumayyuu maal jechuudha kan jedhu beekuu qabu hundumti keenyaayyuu. Dhiirri tokko irra caalaa yeroo baay'ee dubartitti hinaafurra osoo dhiira akka isaatti hinaafe. Hinaaffaan waan jaalatan tokko akka nama dhabsiisuu dursee beekuu qaba dhiirri tokko hinaafuun duratti jechaadha. Kan biraa immoo hinaaffaan kun jireenya kiyyana jalaa balleessa nama jaaladhu kana dhabsiisaa jedhee maaliif iyyaan tarkaanfii akkana osoo hin fudhatin duratti hinaaffarraa kan ka'e jaalala keetirraa kan ka'e lubbuu keettis lubbuu kiyyas dhabuu dandeenya. Kanaafiyyuu bifa kana wajjin haa jiraannu. Waan ani sirraa jibbu atis ofirraa dhiisi. Wannaan ati narraa jibbitu anillee ofirraa dhiisuun qaba jedheetiniin maaliif amansiisuudhaaf iyyaan. Kanaaf waa'ee jireenya abbaa warraatii fi haadha warraa jidduutti ani hinaaffan miidhaa malee akka kiyyaatitti faayidaan inni qabu takka illee hin jira jedhee natti mul'atu. Kanaaf please wanti nama hinaafsisu wanti meeqa osoo jiru wanti hanga lubbuu nama baasisuu meeqa osoo jiru bultii ofii diiguu jireenya ofii balleessuun jireenya ilma ofii balleessuun kun akka dhiira tokkottis baay'ee natti dhagahama. Dhiirri waa meeqan maqaa ofii waamsisuu osoo danda'u maqaa ofii kaasuu osoo danda'u nama jaalatu maqaa ofii social media irratti baasee kabajaa fi jaalala namni isaa qabullee dhabu isaa Taajuu Shurrubbee baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf keessattuu nuti warri dhiiraa jechaadha wanti beekuu qabnu hangam ofitti amanamummaa qabnu miti. Hedduun nama lammii ijoollee lammii Itoophiyaa taatan saba kamirraa yoo haa ta'u
warra dhiiraatu dhalaadhaaf amanamuudha moo warra dhalaatu irra caalaa dhiiraaf amanamuudha yoo jenne kana deebii isaa isinumaaf hin dhiisa. Kan biraa immoo dhiirri keenya jechaadha. Yaani nama tokko lubbu qalbii isaa badee bakka deeme hundatti ani akkasii ani maarroo ani waa meeqa kan balleessu so balleessu badii ofii san dhofkachuudhaaf immoo galee hinaafa bifa hinaaffaatiin maar loluudhaan maal jechuudhaan hinaaffaa fakkeesseetiin badii ofii dhofkachuudhaaf jireenya ofii balleessa. Kun akkanaa kun jecha keessattuu jireenya artiistootaa kan mana beenu kana hangam maatii ofiitiif amanamoo akka ta'an dura ofitti amanamummaa dhabuudha. Kun guutumaan guututti waan biraatii miti. Warroonni immoo beektonni afaan kamiiniyyuu haa ta'u saba kamirraayyuu haa ta'u warri hiika hinaaffaa jechuun maal jechuudha? Hinaaffaadhaan immoo sababa hinaaffaatiin jireenya nama meeqatu bade? Jireenya lubbuu nama meeqatu bade? Lubbuu nama meeqa kabade kana immoo kan balleesse dhalaadha moo dhiira? Lubbuu nama hedduu kan balleesse hinaaffaadhaan dhalaadha moo dhiira jennee yoo ilaalle akkuma argitan fi namoonni kan dabre ilaalle kan social media irraallee search gootanii yoo ilaaltan irra caalaa tarkaanfii akkanaa fudhachuudhaan lubbuu nama hedduu kan balleesse dhiiraadha jechaadha laa caalaa. Kanaaf nuti warri dhiiraa kun gootummaa miti, jaalalallee miti, wallaalummaadha, ofitti amanamummaa dhabuudha. Namni jaaladhu tokko ani erga hanga sadarkaa kanatti kan jaaladhu taate akka isan dhabne waan narraa malu gochuutu narraa malee mush nama san aarseetiin waan biraa keessa ilaalcha biraa keessa akka inummaa yunatti dheekkamee faallaa kiyyaa deemu gochuu hin qabu ture. Kanaaf gochi Taajuu Shurrubbee hojjete waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan safuullee cabsuudha, waan Rabbi biratti illee waan fokkisaadha. Dhiira carraa baay'ee qaba. Akka amantaa musliimaatitti inni nama amantaa musliimaa hordofuudha. Dhalaa biraallee fuudhuu ishii tana hiikeetiin yoo isarratti waan jibbu arge isii hiikee ilmoo isaaf jecha haa jireenya isiin deemtee bakka jireenya biraa isa caalaa filattee sanitti deemtee haa jiraatu. Inni ilmoo jireenya isaa ilmoo isaatiif jecha akka duraallee ta'uu baatu ilmoo isaatiif jecha nama jiraatu maleedha. Kanaaf mush akka nama jaalalaa isiif qabu bakka guddaa itti laatee kana isumaaf Rabbitu beeka. Hangam inni isiif amanamuudha jedhee tiniin of madaaluu qaba ture. Waan baay'ee dhaloota kana keessatti waan tasumaayyuu godhamuu hin malle dalagee. Kanaaf kana asumaan addunyaa fi akhiratti Rabbi waan hojii isaa haa kennu jennee kan dura kunna isiidhaaf immoo suuraa isii social media irra oofuun ما فائدة تكن قبل جرب يقدر فنتاته خلاص وان دبر رب يلبو سي ورا جنة تاسي أتاسيسو ilmu isani karena baka daiman abba fi hal angkam itu bud sinitif dan itu jira mutuma biasa itu cara ilmu saniman tak akan jadu karena matokotiti isin jiratota ilman Oromoo fi ilman itu biyya Itoophiyaa warra biyya san keessa jiraataniif dhiifna furmaata mucaasanii akka barbaadan kana warra achi jirtaniif isiniif dhiifna. Kan biraa immoo dhuguma Rabbii akka dubbannu taate nuti warri dhiiraa akka nama tokko ta'anis dhiira nama jaaladhu tokko ani akka inni natti mufanne akka inni nan jibbine waan tokko waan narraa malu godhutu malee akka namni nama san dhabu nama san balleessu jechuun kun ofitti amanamummaa dhabuudha. Amantii makkamiyyuu keessatti wanti akkana waan fokkataadha, waan jibbamaadha. Kanaafuu warri hinaaffan jireenya abbaa warraatti sadarkaa abbaa warraatti fi abbaa manaa keessatti illee hangam fokkisaa akka ta'e sadarkaa jaalalaatti irratti illee immoo hangam fokkisaa akka ta'e hundumti keessanuu gochi isaa inni isirratti raawwate kuni barnoota akkasiniif ta'u abdii guddaan qaba. Kanaaf kan biraa immoo maal jechuu barbaadeeti
hundumti keessanuyyuu mudannoo kana sababa godhachuudhaan jechaadha. Hinaaffaa jechuun maal jechuudha? Jireenya namaa akkamitti balleessa? Ilaalcha namaa akkamitti akka jijjiira? Waan jaalannu tokko hagam akka nama dhabsiisuu danda'u asumarra carraa kanatti fayyadamtanii hundumni keenyayyuu yaani mana keenya galleetiniin akka jireenya dhuunfaa keenyatitti ani sadarkaa kamirran jira kan jedhu hundumti keenyayyuu of amadalloo isin jechuu barbaada. Inni biraa maa'inni wanti tokko kalas ergatee hin booda waan sana yaani waan of duuba deebisuu hin dandeenye tokko ergatee maal irraa haa barannu gocha kanarraa maal irraa haa barannu ka jedhu bifa saniidha osoo ilaalamee irra gaariidha waan baay'ee nama gaddisiisuudha wanni inni hojjete. Warroonni dhiiraa hojii keenya of beeknaa jechaadha. Nuti warri kararallee yogguu deemnu waan dhalaata akka yoo argine ija babaasneetiin ilaaluneeti warra dhiiraati dhugaa rabbii kan dubbannu taate jechaadha. Carraammoo waa hedduu balleessullee kan qabu nuyi jechaadha. Dhugaa rabbii kan dubbannu taate. Kanaaf nuti warra dhiiraa sadarkaa kanaan of ilaallu of sirreessinu jechuun barbaada. Inni biraa social media kan irratti baanee hundi keenya yogguu haasofnu yogguu akka feene dubbannu telefoonni yookaan laaptooppiin ani of dura kaa'ee liivii ittiin of waraabee yookaan immoo sagalee koo ittiin of waraabu kuni kaameeraa meeqa ofirraa qaba? Mistira meeqa ofirraa qaba? Namni ani liivii wajjin haasa'u sun immoo eenyu sagalee kiyya kana na waraabeetiin dabarsee nama biraatti kennamu hin kennu. Namni ani liivii wajjin haasa'u kun namni ani akka fedhe TikTok irratti social media kamirrattu namni ani akka fedhetti wajjin haasa'u kun icciitii koo naan dhoksamuu naan dhoksu. Isattuu dubartoonni baay'ee ani nan hordofaruun safuu cabsitan ni jirtu dhiirarraayis dhalarraayis of eeggatanii natti tola. Maaliif boru jireenya mataa keessanii godhatanii maatii godhatanii ilmoo godhatanii ati of biraa waan balleessite kana of biraa diileet gochuu hin dandeettaa garuu nama si waraabisan biraa wanti kun ni badamuu hin badu waan jedhu tokko sammuu keessa osoo galchitanii natti tola. Warri hubannoo hin qabne warri osoo beektan gootan isiniif rabbitu beeka. Warri osoo hin beekne immoo waan hin taane keessa seentan chaalenjii adda addaa chaalenjii fokkataa hojjechuudhaan biizinasii yookaan immoo faayidaalee argachuudhaaf warri yaaltan osoo isinitti hafee natti tola akka nama tokkootitti. Maaliif chaalenjii jireenya keessan balleessuu chaalenjii immoo sooshaal miidiyaa kanarrallee immoo isin balleessuu danda'u warra hojjetan jirtan osoo of eeggattanii natti tola. Akka nama tokkootitti jechaadha akka gorsaatitti kun waan biraatiin miti. Please hundumti keessaniyyuu kalaas waa'ee taajuu shurrubbeetii fi haadha warra mana isaa ishiidhaaf rabbi warra jannataa taasisuu isaaf immoo rabbi waan hojii isaa haa kennu yoo dandame ilmoo isaanii saniif carraa inni maatii isaa yookaan isii gidduutti akka guddatu taasisa. Kana bira kan dabre immoo wanti eeboo darbatanii jirfuun qabatanii wanni dabree jira. Nuti akka nama tokkootti maal irraa haa barannu namni wanni sadarkaa kanarra isaan geessise maa inni kan jedhu tokko beekneetiniin asumaan hinaaffan hagam fokkisaa fi hagam waan sadarkaa hin taane irra nama geessu inni ta'e beeknee asumaan osoo irraa barannee gaariidha yaada jedhuun qaba. Galatooma ulfaadhaa naaf jiraadhaa hundumti keessanuyyuu isin jaaladhaa isin kabaja waan beeknurraa walaa barsiifnu waan hin taane irratti immoo wal kakaasuu fi wal jajjabeessuu haa dhiifnu. Social meediyaan babal'atee jira guddatee jira namni waan hin taaneen karaa hin taaneen waan hin taane namarratti hojjeta. Telefoonni adda addaan jira bilbilli elektirooniksii meeshaaleen elektirooniksii adda addaa
kan kaameeraa 4-5 qaban jiranii kaameeraan 4-5 kun hojiin isaa maali jennee haa beeknu warri hin beekne keessattuu jecha maallaquma hin qabaaf bitanii warri itti fayyadamtan. Kanaaf yaada kiyya asuma irratti gabaabsaa galatooma.